ما كون وقال مولولا وقال مولين دبس نوريني بخاص الرجال so يرون هيدا مولي اسمه ترى إذا ميتين ترى إذا مه هيدا سن هيدا like nama dile takarrati namudura namni waan irraa qabaatu yoo jiraate seeraanis mee khotta ta'e ana miti yoo anne ignore sin gode ustaaz Hamza gaafadha jeesin dubbadhee ture yoo wanti deemeti akka ooma fedhetu haa ta'u waan bichaa hidhame adaama raayin baaletti hidhame ani takkaa baalee deemee yakkaar baaletti irra wanni takkaa hin dubbanne gizeen gabba waan kana mana irra seera Itoophiyaa keessatti wanta kana namarratti ta'ee hin beeku maaliif narratti hejee gaafadhee hin beeku kan ammoo sheekhaa robeetii miti qabuudhe akka waliigala still sa'aan ammas jiru kana inni akkaawuntii kiyyarraa maallaqa fayyadamuu hin danda'u right gizeen mana hidharraa gabba'u nama biraati hin dawwalle mu'aaziif hin dawwalle mu'aaz assalaamu alaikum nagaa qabdaa fayyaa biroo anaaf si wallola hin beekaa jennaa garuu mana kiyyadaa manarraa diigamu jiraate mana hidharraa hin beekoon nalaaliin ji'an nama biraati hin dawwalle koon nalaali ati obboleessa kiyyaa mee hamtuu walii haa qabannu koon nalaali biroo waan biraan aan godhin ijaan koon nalaali mu'aaz asirra jira dhufeen silaaleetiin jira yookaan samboon si deebisee si dawwaleetiin jira naanaa jiru atleast obboleessa akkanaatiin qaba ani badii namarratti raawwadhee fi akkan raawwadhe hin qabu waan itti amanee fi waan hin barbaadu dubbadhuufin wanti kun hundi narra gahe mana hidhaatii gabbee miidiyaarraa niin bade wanni biraa haa hafuuti akka an gabbahee uummata kiyyatti hin dubbanneen godhame eenyu maal taate naan jeen jiru namni kiristaanaa yookaan pirotestaantii yookaan waaqeffataadhaa khalfee akkas na godhe hin jiru tehee wanni sun hundi haga irraan tanaa akkaawuntii saayiboota kiyyarraa hin fayyadamu jiraayin sin jeegan mana hidharraa beerilee mana murtii dhiyaadheetiin wanni teessuun naa himame si galeemi seeraan mana hidharraa illee bee immoo maaliin godhe wanni dila kana aanee ta'e kun maalinni wanti ana hattu itti jaame sun maal balleessee ta'e eenyurraa immoo waa fuudhee ana ummata kanaa wajjiniin obboleessa islaamaa jaamee jiraachuu barbaada anyway ani homaa isanirraan fedhu akka namaatti hagaan jiraachuu qabu jiraadheetiin jirase aneen diraa kana arsine farshoon duyni haalaan keessa jiruuttu anna sakhraan jibbee nin sadarkaa ilmi namaa kun irra jiruun laale murtiin maal ta'e jee namni na gaafate yoo nama lama ta'e agalatoon maqaa isaanii yaamuun barbaadu nama lama kana gaafate na iyyaafate sababni waan sanii hundi eessarraa akka ka'e ati immoo ni beekta sirrittis hundi ni beektan maalirraa akka ka'e eessatti maal akkaan godhe ni beektan badiin kiyya san ture qabeenya saamamee mannilleen wanni meeqan irratti ta'e kun hunda obsee akka ilma dhiiraa dargaggeessa ani waanin kana waanin Mu'aaz Mahammadii dawwalee yaameef yoo xiqqaa namni an dawwaleef ninni irraanfadhe lammaffaa Alex Taayyee asirra jira kanuma gargara kana waan barbaade miidiyaa kanarratti aanan jechaa ture Alex manaan irra diigamuu deemaa koon nalaali rabbii jee hiriyaan an qabu sii kamana kiyya galee beeku sii kamana kiyya kana waggaa meeqaaf beeku sii koot Mu'aaz naaf sii wallola san rabbii fachi kaayi koottuuti haalaan keessa jiruun laali ganda guutuu mana diiguu jiranii meeshuma sanallee na gargaartu namni anjeen isaanii kanama biraa ittuma dhiisi uume numa dhiisi immoo obboleessa islaamaa baga deemtee arra yoo xiqqaate tara 3-4 Mu'aaz fi Alex waa'ee kiyya poosti godhanii jiran akkanatti ani haalliin keessa jiru haala akkanaati namni akka kiyyaa arrabsamee fi xiqqeeffamee jiru waan namni amantii biraa dhufee takka guyyaa tokkoof na arrabse Mu'aaz qofni akka dubbatuufi nin dubbadha carraan akkanaa jee koomenti godhee haa dubbatu kijiba jee tole murtii riyaa dhageenye waan kana hundaa'u nuti hundinuu ilma namaati nama
wanni hin taane hin jiru waan ta'e kanarraa agarreesi barreesi miutuma godhadhu naa taa'e hadaraa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتان؟ معاذ نجاح يا بقرفتي ندبتا كنت كما سدران بدارا بدو ندبتا. kan gaafachuu danda'u seera malee sheekni roobee gadi ba'ee bakka mana murtiitiif abbaa langaa bu'ee maqaballeessiidhaa fi ibsa irratti kennuu hin danda'u warra qaama seeraa bakka bu'ee jecha hin taane isaaf jedhu kun seeraan gaafatamuu qabaa jedhee dubbii gaafan itti garagalchuu na dhiisan. Sigalee gaafa hidhaadhaa ba'u dubbii gabaabaa qabxiin ijoo koo maali? Dubbii gabaabaa murtiin akka fedhetti isaa ba'u. Gaafa sanas maalan jedhan murtii ati qulqulluus ta'e yakkas qabaadhu rabbi si haa baasu hojii keetii jedhee tan biraa deebi'e. Ni dhufee gaafa ba'u adaamaadha an mana isaa bulee hin beekaan. At least guyyaa 3 guyyaa 4 mana isaa bulee hin beeka. Akka inni itti ijaare hin beeka mana isaa. Manni sun jalaa diigame natti bilbileeti. Aboon of jibbeen jira. Lafa kanarraa of balleessuun barbaadaa jira. Waanan biyya kana keessaa qabu tokkittiin mana kana turte. Mana kana harmee kootiif waadaa galeetan ijaare. Ibsaa Finfinneedhaa Jibuutii deemuutu irra ba'e jedhanii na jalaa diigaa jiru safara guutuu diigaa jiru mana kana erga dhabee an abdii biraan qabu. An jireenyuma kanaan fedhu natti dhaayee jira. Eessa jirtaan jedhaan Finfinneen jira. Akkanitti jiraadhu beekta. Boriitu na bira kottu. Dhuftee waan jiru ilaaluu qabdaa. Okay. Ani rakkoo akkasii keessan jira. Akkan maatii jiraachisu beekta. Maatii irraa yoon deeme haati koo agabuu bulti. Dhufu waan hin dandeenyeef waan jiru na beeksisi garuu ati tasgabbaadha. Waan jarri jedhan godhi. Seeraaf bitame. Sanarra darbanii hawaasa waliin diigu taanaan manni sun sa'aatii sanatti waggaa 2 waggaa 3 dura yoo xiqqaate waggaa 2 dura birrii miliyoona 1 wayii oliin ijaarame. Anti ilmaama isaa beekuus baadhu. So yoo waan jarri godhi jedhan hawaasa waliin kan kee qofa taanaan rakkoon qabu. Ajandaa miidiyaa goona. Yoo hawaasa waliin ta'e garuu duran dhaabbatiin haa diiganii. Waan hawaasni ta'e waliin taata. Seera sitti murame guuttee kaateetu mirga kee gaafattaan jedhe dhaquu hin dandeenye. Jireenya dhuunfaa kootiitu na dhorke. Ani itti gaafatamaa maatiiti. Obbolaa 2 barsiisa haadha koon jiraachisa. Kanaafi deemuu hin dandeenye yaa akka hiriyaatti bira dhaabbachuu hin qaba. Bira deemuu hin qaban ture. Yoo hin deemes furmaata biraan qabu fedheen dhiisee sana booda manni sun jalaa diigame. Takka namni akka murtii guutuu ajandaa miidiyaa jala deemu hin jiru. Waa'ee dhuunfaa isaa garuu manatu na jalaa diigame kanan miidhame jedhee uummata keessaa dhalate warra Harargeettis ta'ee warra miidiyaatti dubbatee hin beeku. I appreciate him. Bu'aa amma kana nama ajandaa barbaadu ta'ee rakkina isaa gadi ba'ee dubbachuu isaa eegaan ture hin dubbanne garuu namni kana hubateef hin jiru. Yaa dhibbatti waliin galaa miidhameera. Gara baay'eedhaan miidhameera. Gaafa miidhamu kana osoo gadi ba'ee miidhama isaa dubbate har'a kan itti duulu warruma obboloota isaa warra wajjin dhalatan warruma amantii tokko wajjin qaban nan beeka. Kanaaf dhiise. Anis dhiise hin dubbatinii wanta hin jedheef kanaaf. Garuu waan tokko irratti waliin galu. An rabbittan amane taanaan dantaan dhala namaan qabu. Sigalee murtiin akka hiriyaatti dogoggora tokko nitti hima. An namni islaamummaa keessaa dhufe yookaan miseensa islaamaa ta'e tokko sababanni arrabaan na miidheef sababanni natti dabeef sababanni natti balleesseef wallaahi jireenya hundan dhaba malee rabbii hojii waliin dhabu. Dogoggorri isaa inni guddaan isa kana. Alex hedduu galatoomi.
Dhiifama isinittan dheeressinatti hin beekamne sorry. Laali asirratti osoo nama tokkoon kanneen waan hin jechuu barbaadu jira. Jara keenya doktorri waan kana fahamuu danda'a Dr. Nuuraddiin. Namni waa'ee gartee keessa namaa fahamuu danda'a. Ilmi namaa yeroo dipireeshina keessa seenee rabbiitti amanuu dhiisii lubbuu ifii qabuu ni hojjisa. Tana quba qabaadhaa takkaffaa. Rabbii itti amanuu dhiisii lubbuu ifii qabuu ni hojjisa hoggaa dipireeshina keessa seenee. Hoggaa rakkoon nama jabaattee wallaahi dhugaa rabbii Aleksi taayee waa hedduu haasee haa galatomu. Amma waan kana takka quban qabu. Dhugaa akka murtii guutoo dinqisiifadhu na taasifte. Waan kana gabbahee nama nuti gargaaru irratti nu bira dhaabbatee tasaa himachuu dhabuun biroo hedduu appreciate akkaan si godhu na gootee tana quba qabaachuu dhabuu keenyaaf ammoo dhugatti silaa namni gartee maleekaa tahanii waxyiin nutti taateen beeynu akkuma reefu Dr. Nuuraddiin jee waan ta'e taa dabarteef obboleessa keenya nutiitu quban qabne silaa irra guddaan keenya nuti ala boonii if beeyna mana keessa boonii miti akka Oromoo Harargeettiin isinitti himaa jira ala boontan jaalattanuu jibbitanuu ala boontan isin ala dura bareeffattan mana keessa tana tun ammoo quba qabaachuu dhabuu kiyyarraa tun zaahira isin quba qabdanii beeka ala boonuun keessan ni jira murti guutoon ni miidhamee qabeenya inni eegaluu deemu san dura dhaabbatanii deebi'anii mana jalaa diiganii ammallee mana jalaa diiguu deeman jechuun tuni dhugaa shook nama gooti mana biyyatti ijaaruu nagamta akka taate amma namni ni beeka tanaaf ammoo ani ni beeytan Sheekhi Shariif as gubbaa jiru tokko isaan sodaadhu Sheekaa Roobee namicha hantuuta keessaa fi gubbaanillee fokkotu san amantii takka wakkalunni islaamummaa si wakkalu nauma takka wakkalu anfariiraa fuularraa mul'atu online kana gubbaa hoggaa deemu bakka deemurraa anfariiraa irraa mul'atu hantuuticha san akkatti firraa qaban ni beeynanutu hantuuta keessaa fi gubbaan hin bareedne bakka deemutti arraba nama barra abiyyi harka fuudhee osoo harka kana firraa murachuu hayyadhe shayticha du'e shee muftiidha maal jee rabbi rahmata si haa godhu hin jooyinaan akkana sila cinaa dhufanii fuula hantuuta san keessa dhawanii si galee hantuutittiin bulookna gootee waa dalagaa jirti ani siifiin taashee kaaroobe murtii fi mitiyuu amantuma islaamaa balleessu jirta waliif teenya naafeeti amman haasa'u garuu waa'ee keeti tanaaf jara keenya miira keessa nama nayti wanni kanaa dargaggoo biraallee miira keessa nayti hadaraa yoo hamtuutiyya agartan ana malee amantiitiyyaa miti amantiin harka muraa jettu amantiin Harabbii guddaan guyyaa qaamana shaayidaa nama abdii teenya eenyuun mataan alaafaaf sooshaal miidiyaa kana gubbatti nutitti dhufee keessaan mana hulaa akkanaattiin galee kiraan isaa maali dippoozitaa fi kiraan 150 walla kaazinoovaan jira ana kaazinoovaa kadiraba hanqas takka nama gartee nuti gargaarreen as deebi'ee nama keenya akkana godha jechuudha hoggaa nuti obboleeyyan akka guutuu jeneraalii nama fudhannee waan qabnu kisha keenya keessaa baafnee osoo eessarraa deemaa eessa deemaan beeyne gargaarree namni kun nama keenyaa nu gaafate jennee waa goonuu fi waan godhanillee dubbachuun gaarii miti nama keenyatti as deebi'ee nama keenya kana godhaa jechuudha. Hoggaa miidhaadhaa nama keenya irratti as garagalanii guruppii uummatanii maallaqa gizee ta'an $50 waliif hin quudhine bishaan waliin obaasne nama tokko nama gartee ol guddachuu jiru akkamitti ol ka'ee deemaaf gad qabanii kuffisanii gartee nama kana daameej godhuuf maallaqa waliin buusan. Wallahi I feel sorry. Murtii kiyya waan Aleksi jee kana takka irraa waan takka irraan beeynu obboleessa kiyya dhiifama guddaa nuu godhi dhiifamaan kanumaan jaa.
Sheikh Hamza namni waan fedhe waan naan jee haa jiru kana jeetiin gabbu aane. Jay wallahi Akka jay. fedhan haa godhan. Arra nama tokko ganda biraarraa fuunee Harargeetti yoo hine akkana kanuman isinit ja'a. That's it. Waan fedhan na haa ja'an waan fedhan ja'a. Weaknessii ani ganda biraa miti dadhabina nuti qabaa nuti dadhabaadha. Namaaf reefu jette alaaf ni ifnaa af keessa rakkoodha. Is it really bakka biraarraa fuudhee ganda biraarraa fuudhee cirootti yoo hidhan har'a dubbiin akkana akkasumatti ilaala gandummaa haasa'uufi miti. Sometimes we need to wake up. If ka'uun irribarraa barbaachisaadha. Ganda tuquu miti abaluu tuquu miti daangaan hoggaa dhuqame haqni hoggaa dame hoggayyuu haqa irratti haa dhaabbannu wanni joof kanaaf ani eenyu maalin jira eessan jira haa hubannu. Ammas deebi'ee sitti nima Sheikh Hamza asi deebi'ee murtii guutuu ka arrabsu maal kaju ganduma keenya ijoolluma teenya walitti hin kijibnu kaasi kuffisuu barbaadu anuma akkuma reefu jette si wajji dibeeti godhanii deebi'anii Hamzaan kaafira kajaan ijoolluma teenya walitti hin kijibnu si wajji waggaa ta'an akkasi garagalanii ka namiidhuu ka barbaadu ganduma kiyya ganda biraatii miti. So sanirraa haa guddannu rakkoon qabnu nuti rakkoo qabaa nutiitu rakkoo qabaa arra stoorii kana flippi garagalchaati stoorii kana bakka biraa godha dulli akkanaa kunni duulamaayii jechuudha. So gandummaa ganda biraatti hoggaate halaali ganda keenyatti haraami bakka biraa hoggaa dhabnu ati farra Oromooti. Ogamo kajettu ati qabsaawaadha. So rakkoon nuhi dhukkuba qabna baha Oromiyaa rakkoo qabna dhukkuba qabna dhiqamuu qabna. Dhiifama naa godhaa namni akka fedhe cicciree haa fidu garabaa namni na bulchuun jiru ani rabbii qofan sodaadha. Haqammoon hin dubbadha. Cicciraa fida Oromoodhaaf jennee ka'eeyyuu nuyi garagalle immoo hoolnyaan nuyi. So we need to stop. Kanumaan isin hin jaa dhiifama wajjin. Galatooma. Hamza dubbadhu. Dubbadhu. Waan Okay. adda dubbadhu. Jabaabseetuma waan hin dubbadhu obboleeyyan. Ani waan birallee hin dubbadhu dhimma birallee hin dubbadhu. Obboleeyyan dogongorri guddaan nuti qabnu keessaa ijoolleen teenya ijoolleen shahaada teenya walitti qabnu. Amma fakkeenyaaf naaf Hamzaa yoo walitti fudhanne anaaree amma Hamza asitti waa jedhee nu waraabaa garuu immoo jibbaa hangasan hin fedhu jechuu barbaadeeti. Jibbeensa akkasiisan if keessaan qabu jechuu barbaade. Namni hedduu yeroo hedduu na argaa jirtan. Nama hin jaalanne tokko irra deddeebi'anii wajjin naasawan. Yeroo hedduu waliin illee taanee asumarratti illee walillee ni arrabsan naaf Hamzaan tokko kana. Lammaffaa immoo gama biraatiin wani isin dhaamu keessaa yoo yaadattan irra hedduun ijoolluma teenya ta islaamummaa qabuutiitiitu wallahi islaamummaarraa nama baasaa jira. Arrabaan namarratti duuluun haa ta'u. Ni yaadattan gaafa bara dheengaddaa wanni amma akka murtii irratti geekuun gama arrabaa ta'an irratti illee akka keessaa harargeen nama ofiidhaa jabeeffatu nama ofiidhaa osoo waan fedhillee ta'e abadan irratti sin tultu inni sin xiqqeessitu. Sambira kutee namni boo akkamitti nurraa haa deemu baga alhamdulillah namni akkamitti ija sahaabaan bardur lubbuu ofii kana dhiisi qabeenya ofii kana baasaniit nama gara islaamummaa irraa akka hin baane kanuma islaamummaa keessa dhufe kanaa wajjabeessaa turan hin beeytan tokko kana gama biraatiin obboleessa keenya kana rakkoo isaa as jitti dhageenye jirra. Haa ta'u immoo kanumaanu warra amma ni rakkate minaamini jedhee ajanda uume jedhee namaan kanaan boo namni waan fedhu lubbuu ofiitu hin jibba. Amantaa hodhiisi namni hoggaan fi waan meeqa waan gargaraatiin miidhame lubbuu ofiitu sadarkaa jibbuu dhagaa jechuu barbaadeet. Garuu immoo piliis arraba dhaabbadha. Osoo inni masqalaa hin kaayyatin dura suuraa isaa fuutanii gaafa kanis suuraa xiyya fuutanii masqala akkanatti nu dhaabdan. Wallaahi kana irraa gaafatamu teessan tan wallah fuula rabbii duratti illee maal taatan boo islaamni hangana viidiyoo namarratti hojjete akka namni daran islaamummaa tana gallakkisee boo daran namarratti hojjeta maali akka kun maal taatan islaamummaa dhaatii tokkana nama ajajamoo akkami rabbiin sodaadha gama biraatiin immoo
sheekha roobee sagayoo inni kana dhagaa jiraatu taate arrabuu namni ganaa isaan sheekha roobee jedhan taatan sammuun teessan isin fayyaan qabdu dhageeffadha. Namni nama sheekhaa ta'e yoo murtii guutuu fi rakkoonaa biraa jiraatte Rabbiin aayaa qulquraanaa sheekha roobeetis hin beeka obboleeyyan keessa walitti araarsaa jamalee jidduu shara irratti uumaadha asumaan jidduun aarii irraa baa hin jiru. Kana quba qabaadha. Kan lammaffaadha wal'iisuuf illee hin teenyu ana akka mataa kiyyatti gama sheekha roobeetiin jechuudha. Amma dubbii gabaabsinee obboleessa keenya amma daftanii daba shaadaa qabsiisuu illee dhiisa. Suuta miira keessaa baafannee rakkoo jirtu obboleessa keenya kan akka harargeetti obboleessa keenya ilma keenya cinaa dhaabbannee obboleessa keenya jabeeffatu qabna isinin jechuu barbaade hanga namza. Barakallahu fiikum. Mee dubbadha Jamaal Aliyyi. Carraan kiyyaame assalaamu Waalaikum salaam wa rahmatullah. Rabbiin haqan waa dubbachiisuu akkamii jirtan hundi keessanuu baga jiraattanii jalqaba irratti Aleksii dhugatti guddaa galatoomu waa hedduu haasawee waan namoonni kun hedduu dur quban qabne hedduu haasawee jira san hunda keessaa ammoo akka nama naafiinni yaadaan wal faallaa jirutti amsaa kana dhugatti waan takka osman akka maayikii qabadhee taa'utuun waan takka irratti ni dinqisiifadha khaasatan waan gama arrabaa kanatti hedduu namni hanga Hamzaa Shajjaabir kana arrabsamaatis ture arrabsamaatis jiru waan amma dura gaafa basala takkarraa kaasnee hanga arraan guyyaa arraan tanaa kanatti waan kana hundaa ammoo injifatee keessuma deemu jira jechuun naaf inni wal faallaa jirra akkuma hundi keessanuu beeytanii bakka hedduu wal faallaa deemna waan gama arrabaa kanatti ammoo dhugatti hedduun dinqisiifadha jara keenya maalin jechuu barbaade murtii guutoo waan dhimma islaamummaatti hojii wal qabatu namoonni hedduun irraa haasawee jira ta islaamummaadha islaamummaan jarana wanni amantiidha mirga abbaati faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur ayyanni tahdiidallee haa tahu namni gartee fedhe haa amanu ha fedhe ammoo haa kafaru amantiin ta abbaati amantiin waan irra nama dirqisiisanii miti garuu ammoo wanni bakka tanarratti xiyyeeffannaa gajjabeessinee laaluu qabnu murtii guutoo maaliif islaamummaa dhiiseetiin jira ja'a jechuu osoo hin ta'in murtii guutoo yoo islaamummaa dhiise islaamummaarraa waa irra ta'u osoo hin taane yoo kiristaana ta'e kiristaanummaaf waa guutamu osoo hin taane bakka tanarratti wanni nuti xiyyeeffannee laaluu qabnu mucaa kana maaltu amantii tana akka inni tuqu isa godheedha walumaa galatti hubannaa kitaaba lamaanii waan irraa hubatee jiruutu jiramoo moo rakkina jiru hagartee akka amantii tanatti amantii jechuun jarana sarara diimaa beeka akhira bakka lubbuudha walumaa galatti maaltu jiraadha waan namni kun hundi itti irratti haasa'u jira murtii goota nama islaamummaa keessa dhalatee guddate hundinuuni waa hundani beeka jechuun waan irra gartee namni daawaa itti godhuu barbaachisu miti san keessa wanni islaamummaa tana akka gartee tarkaanfii tanaa miti akka Hamzaarree fun tana jedhee hanga lubbuun ofiidhaa darbuu takkatti ofirratti nama fudhachiisu maali jecha namaati jarana jechi namaa hedduu hamaadha jechi namaa nabi Muhammadu makanaawu yeroo garii akka gartee marashaa gufutti seentetti ga'a godheeti rabbiin wahayiidhaan jajjabeessaa ture waan akkanaa kana hin laalinii je'ee jajjabeessaa ture jechi namaa hedduu hamaa jara keenya amma jechoota namaa san keessa yoo haqiiqaa dubbanne an amma barataa waa barsiisu garuu ammoo islaamummaan qaba islaamummaati hedduun jaaladha islaamummaan hedduu jaaladhu tanarra dhaabbadhe nama 4,200 jiru kana keessa namni 4,000 kanama arrabsu ijoollee teenya ta muslimaati jarana waan kana bareechinee walitti himuudha qabna namni 200 kanan ga'u ijoolleen amantii biraa ijoollee teenya ta arrabaan gartee akka waan waraqaa shahaadaa nama arrabsuudhaa kannanii fi bakka deemtu hundaa nama arrabsitu naafi Hamzaa yoo wal falmine ani fakkeenyaaf waan namni tokko jaalatu dubbadheef Hamzaan arrabsamuun qabu waan Hamzaa waan isaan jaalatan dubbateef ani arrabsamuun qabu dubbii isa waan haqaa qofarratti dhaabbate namni haqa qofa dhaggeeffachuu sanii miti yennaan dhiisee deemu wallaahi waan namni kun waan garte ilmi namaa dilee walitti irraan gaafatamu jirana rabbi subhaanahu wa ta'aala walaa taziru waaziratun wizra ukhraa badii nam tokko balleeyse namni biraa irraan gaafatamu garuu ammoo waan sababa kan keetiin namni biraa tarkaanfii irratti fudhate hundi keenyaa irraa gaafatamna beeka anama murtii viidiyoo irratti waraabeetiin jira waan abdiitii wajji wal qabatu wanni amantiidhaa booda kana dhufte waan ta'eef
gabaabin numatti jira keenya maalin jechuu barbaade as keessa namoota gurguddaa jira nama yaadaan bilchaataa nama akka Dr. Nuruddin kana fa'aa jira gabaabin numatti maalin jechuu barbaade ijoolleen teenya ta muslimaa khaasatan ijoolleen maqaa garee shahaadaa barreeffattee deemtu ani hunduma namaatu jaranaan muslima taanan namni hundinuu na biratti wal qixa keessattuu ijoolleen garee maqaa garee shahaadaa barreeffattee deemtu waan arrabaa kana keessaa baha wanni maqaa garee shahaadaa kana tuqeef namarraa addeef baasanii akka waan gartee islaamummaan bakka tana malee hin jirretti namoota hedduu ka fudhatu jira kanu malee namni biraa gartee deemuun hin qabu yaadota akkanaa kajee waan akkanaa kanaan hoogganamu as jala jira tana jara keenya waan akkanaa kana dhaabbadhaa islaamummaan nama wallaalas tahee beekas rabbiin biratti ilmi namaa kun hundi wal qixa jarana wanni ilmi namaa ittiin wal dhabu sodaa rabbiiti ana ka waa baradheettanii na yaaddan kana wallaalaa humaa takka alif takkaan jiin ka rabbi sodaatu narra caala dhiisaa namni gartee areeda takkaa sheeka ta'e yookaan imaamata uffate noo kanaa miti wallaalaa ta'e yoo sodaa rabbii qabaatte beekaa ani aalima jawurra caalta kanaaf yoo dandeessa waan gaarii dubbaddaa waan gaarii namaa barreessa na hamilee namatti godha nama jajjabeessa mee aayatuma tokko mati numa qollafuma qofa isinii qaree maanaa isinuma akka isa laalati hamza innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal caamiliina caleeha wal mu'allafati mu'allafaan tun eenyu ayni rabbiin subhaanahu wa ta'ala mu'allafaa hoggaa jedhu eenyu bar nama amantii biraa ka amantii teenya keessa jiruu dhiisi nama amantii biraatu rabbiin amala bareedaadhaan yoo rakkina qabaate rakkina sanfurree akka namni kun yaani karuma hundaanuu da'awaalee islaamummaa tana babbareechine akka nama anan fakkeenyaaf dogongoruu mal naaf hamsaan yeroo hedduu dibeeta waliin goone wal dura dhaabbachuun mal garuu ammoo anaatu dogongore malee hamzaatu dogongore malee islaamummaan hin dogongorre dubbii tiyya gabaabsuudhaaf ammoo ta irraa xumura murtii guutu yoo namni as keessaa namumti humni afurin asirra jiru kun takka humni 3,900 asirra jiru kun yoo kasi arrabsu taate islaamummaa si arrabse osoo hin taane namaatu si arrabse waan kana lubbuu tanteetitti bareechi himiin siin jaa sababaa jecha kanaa laaltee islaamummatti hin bu'in islaamummaa waan taate ni beeyta yoo arra aaraanillee qalbiin tee kara biraa aara jala si deemtu taate boru adda baafachuun kee shakkii takka hin qabu akka ati amantii biraa amantii islaamummaa caalchiftu nam tokko haqiiqatti caalchiftee jirtu namni shakku hin jiru yoo miiruma yookaan aarii taate malee kanaaf waan kana lubbuu tantee tasgabbeessin siin jaa hundi keessanuu galatooma waan arrabaa kana jarana beekaa fi wallaalaan asirra caarraa fudhattanii dubbattan hundi gajjabeessaa dubbadda binti islaamii ibnu islaamii maarra islaamii mixirqishoo islaamii maqaa akkanaa kana baafattanii eenyumallee haa ta'u arraba kanan fayyadaminaa dhiisaan isiniin jaa galatooma Sheekh Hamzaa waan caarranaa kanitaniif